أما ما نانجتي ولا كلمة نانجتي كلامات التي دوبتشو فيدو وان بربادي سيقول أنا بوصلها إيجاكيتي في بنيكي بربادا نانجت يون لغا يوكاتي سنتا سوسوبا سنتا وكايتو داندا أنا غير مودا نوكي كوكي ستدرد باي يرو أمي كوكي ستدرد بيافون ويا باي غدا يوتيجو Yes, ani aku ni mau komen asal itu make aku cukup meja kerja orang garat ya buta karena tidak ejo isaka karena kushit beti seni nanjut ana hana tak ajak saya kita ada jengko bat ani hana tahar kesi ada mumurani tu kushit beti kesa gadi gatani keluar setilakan kan hati isi aku bahikam karena galtin garonya kan tak isi maaliif isin barbaachise kun waan akkanaan dhala keessan irratti obboleeyyan keessan irratti raawwachuu maaliif isin barbaachise yoo waraqata qabaattanii jedha obboleetti kan kee miidhuu maaliif si barbaachise hangam jiraattamee natti himi yoo nyaattatanii hin jette akka raayyaan abbaa mancaa baanu warshaa daabboo hojjetu tokko yoo qabaadhaan kan nyaadhu daabboo takkitti jedhe eeyyee miliyoona qabaatu ati kan irraa kan nyaattatanii hin jettu takkittiidha daabboo takkittiidha maaliif si barbaachise obboleetti kan kee gurgurachuun Ugamadas jedha saqaayyaanii yoo kana isii keessaa baasan ugamadas jedha yoo ija isii keessaa baasan osoo isiin beektu itti himaatiniin maaliif kana raawwatu maaliif ta'e waraqata qabaatte jechuun ati addunyaa qoxaaxarte jechuudha akka kan keetitti kasaasoftee jirta yeroo kana yaaddu Arindi enyata eda kelaalu irraanfata keessatti zabanammaa ilmaan biyya fagaata adafe obdu bayyaadatu jireenyaaf tattaafata jiruun فداك أبي وأمي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saabaan gaafa dhabse ormi ija balleessee jedhan eessarraa akka jammaru hin beeku. Ati kan biyya ormaa keessatti nama tokko fuutee dallaala taatee fi dalagaa nama galchitu dhugaa dubbachuudhaaf akka kalee keessaa baafataniif akka onnee keessaa baafataniif akka ija isaanii keessaa baafataniif kan gurgurattee hin jettu dalagaadha jettee ergitee kan isaaniitti arabatti dabarsitee gurgurattee hin jettu maal assaabdeet laata qarshii isaaniin argattu suni garaa kan kee keessatti midhaan isaan biratti nyaatu dhima sii hojjetaa fuulli kan kee hoo yoo laalaniitiin jedhan malkee akkamii qabada akka si beekaniitiin addunyaa kanarraa sin dabarsine eshi manaan yoo ijaaratte manni sun hoo dhaabbatee akkasitti hafaa akkasitti hin hafu na amani darammasee kufeetiin sibicha osoo hin taane dhaltee yoo qabaatte ijoollee kan ta'e hojii akkatti si dabarsa balaan kan kee hin hafu zaraa zaratii kan keetirraa maaliif jennaan hanga feete nyaattus hanga feete haqa namaa zollomtus keessattuu kan ijoollee biyya arabaa kan isintu nyaatee hambisaa edaa isintu nyaatee hambisaa kan haati achii tettee booda intalli xiyyeetan hoggaa hagana biyyaa baatetiin hin jedhe hin jirtu jedhu yaa obboleeyyan koo viidiyoo obboleettii kenna kun hojjetteetiin hin jette yuutuub irratti baradhe intala kana miidiyaan guddaan agaruu qabaataa jedhe waan kana waa biraatee miti seenaan isii kun waan isiin dabarteetiin jette waan irratti hojjetteetiin hin jette namni afaan isii haasa'u nama harargee taate dallaala dubartii fuutee arabatti gurguratti akka kalee isii keessaa baafatanii akka onnee isii keessaa baafatanii akka ija isii keessaa baafatanii hara ija isii keessaa habaatu ooyi ani kan ajaa'ibeetiin hin jedhe afaanuma akkamiin waan akkanaa haasofteetiin nama walii galti ooyi mee bakkee isii bu'ii ilaali bakkee rakkattuu kan ninii bu'iiti of laalimee osoo si akkas si godhanii yaada sitti mee maa sitti fakkaata ana kan na ajaa'ibe isii rabbiin mana sanii micattii kana baaseetiin har'a akka waan kana nuuf qooddu isii taasiseetiin jira har'a akka waan kana wanti akkanaa narra gahee waan akkanaa narra gahee jettee isiin dubbattu taasisee jira rabbiin kooluu ofi jalatti qabate laata kan gaddisiiseetiin kan keessa kan koona gubu laata obboleeyyan keenya meequma achi keessatti gubatee akkanatti biyyaa bayaatiin akka gaarii nyaatanii dhugan akka gaarii sirrafan meeqatu achi keessatti gubate meeqatu haalichi keessa gubateetiin hin jedhe yaa obboleeyyan koo ani waanan jedhu hin beeku
sammuu akkasii si yaadu sun illee rabbii siriif kennee fi ani hin beeku. Ani kan ajaa'ibeetti ni jedhe kan na gaddisiise kan keessa kan koona nyaateetti ni jedhu yeroo hundaayyuu akka viidiyoo kana dhagayeetti ni jedhe silas nurraanaaf leeqeella gubatuma yeroo hundaayyuu maal gaafii qaba yeroo hundaa baruma baraanuyyuu sa'aatii jaallatamuma kan nu dhageenyu caala kan nu dhageenyatu caalaa bara wanti ijoollee biyya ormaa irratti hojjetamu badoomni guddaan hin mootuyyuu warri biyyaallee hin hubatuuf as keessatti waan isin taatus namni si argu hin jiru. Afaan walii dubbataati baatee wal gurguratti kana caala maaltu hafe dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Laata mana isii rabbiin wakiila ta'ee fi akka jalaa miliqxu godhe kuni akka isiin jalaa baatu godhe kuni sagalee isii hundaayyuu jalaan isinii hidha ni dhageeffattu waan isiin jetteetti ni jettu kan akka isiitti dhumte meeqa kan akka isiitti gurguratan meeqa yoo isii badde kan haati dhoobotteetti ni jettu ilmoon kan koo yoom naa galti jettee dhugama onnee keessan kooyi qarshii gara argattanii hin qabdanii bakka birriin garri dhufuun hin jiru. Birriin garri dhufuun garba kana bichaadha nama gurguratuudhaan biyya ormaa keessatti ijoollee Harargeeti jette sagalee isinii maxxansa. Ijoollee Harargeeti kan kana raawwateetu ni jedhe yaa obboleeyyan koo dallaalaan hin galinaa dalagaa dallaalaan hin galinaa dalagaa nama beektan irraa malee nama meeqatu jira kan akkanatti dhumeeti ni jedhe ani kan na ajaa'ibee yookaan kan na gaddisiise kana jedhu ofii kennaa afaan tokko haasaa wal gurgurachuu kennu. Hayi haadha deesse laata maaluma taati meeqatu taalijii kana keessatti dhume laata. Afaan hin qabnu akka itti dubbanus waan akka jennuus hin beeku. Biyya ormaas namni ormaas homaa hin goone kennatu walitti dhabeeka yoo waliif ta'uu qabaannu yoo waliif yaaduu qabaannu walitti yaadne kan darbee fi waraqata qabaaneetiin hin jedhu kan isa jala kan waraqata hin qabne nyaataa ofirratti laatamaaftu isin hafe maaliif ta'e kun laata maaf waliif hin yaadne addunyaa kanarra hanga jiraattu beektaa ishi hangam jiraattu ana haanaan ta'ati keessatti taalee jenqabat ani haanaan ta harkisi adda mumulanii tinichitti beekte keessa gadi gatanii tiroorksitti naqan kan haati isii quba hin qabne kan naa galtii dheeddu garuu nyaatamte ka isii maaliif isin barbaachise kun maaliif isin barbaachise kun waan akkanaan dhala keessan irratti obboleeyyan keessan irratti raawwachuun maaliif isin barbaachise yoo waraqata qabaattee ni jedha obboleetti kan kee miidhuun maaliif si barbaachise hangam jiraattamee natti hin yoo nyaattee ni jette akka raayyaan abbaa mancaa baanu warshaa daabboo hojjetu tokko yoo qabaadhaan kan nyaadhu daabboo takkitti jedhe eeyyee miliyoona qabaatu ati kan irraa kan nyaattee ni jettu takkittiidha daabboo takkittiidha kan lammatas akkuma raayyaan abbaa mancaa jedheeti ni jedhe fooqii miliyoona qabaattus jechuudha kan ati keessa raftu kilaasii takkitti ta'uun daggatin maaliif si barbaachisa obboleettii kan kee gurgurachuun dhugama dassi jedha saqaayyanii yoo kana isii keessaa baasan dhugama dassi jedha yoo ija isii keessaa baasan osoo isiin beektu itti himaatiniin maaliif kana raawwatu maaliif ta'e waraqata qabaatte jechuun ati addunyaa qoxaxxatte jechuudha akka kan keetitti basaasoftee jirta yeroo kana yaaddu wallaahi rabbiin si arga. Jaalatanii miti barkan biyyaa bayan haadha ofiitu sanbata irraa hiikkateetiin hodhuu hin dalagan koo jedheenii ergatee citarraa qoqqoorratti naa jijjiirti isilleen immoo aayoo kan toyoon gammachiisaadhaa biyyaa baate Rabbi si dabarsee yoo waraqata qabaattee dallaala taate maaliif gurgurachuuf sirraa barbaachise obboleettii kan ta'e qooyi
mee bakkee isii bu'iiti assaabi yoos isitti himaa kalee kan keeti ija kan kee barbaada gadi ciisisi gorra asiin jedhan osoo akkanatti jedhee gurratti si hime hangam onneen kan keenaati hangam ofirraa baatu isin rabbii isii baaseetti hin jedhu garuu wanti akkanaa majammaraa fi illee yeroo tokkoffaatti illee miti wanti akkanaa yeroo hundaayyuu ta'atuma ta'ame yeroo hundaayyuu akkuma ta'ame alhamdulillah gartuu isii kana rabbiin baasee jira an kanaga ammallee akka waan ija kan kootii argatu gaggeessi kan koona hubatu miskiina kanaati isii eebbisan kanaati isii himmaan guyyaasaa eebbisantu kan iyyaafatasan intalli kan koodde guyyaa baate hagana ni dhaabbatu biraatii fi dhaqqaafaa iyyaafatasantu baraana nyaata sayyadadhu isii rabbiin isii baasate ni jira har'a dhaabbattee yaada kana qooduu dandeessatti ni jirti uummataan gahaa waan akkana raawwataa jira oromoo rabbii harargee kana qofa osoo hin taane karaa yamanii irratti yoo ijoolleen dhuftillee maal akka isaan godhan dubbattee jirti mucattiintu ani kanan isinii dhaamu yoo jiraate isin jedha yaa obboleeyyan koo tokkoffaa mana arabaa yoo seentanii isin jettan maaltu akka mana san keessa jiru suuta jedhaatiniin ilaala lammata daldaalarraa bisseenina sadaffaa abjuu kan kee dhugoomsuudhaaf yoo dalagaa gaarii rabbii si qunnamsiisatiin jedhe dalagi yoo jireenyi siif hin ta'ini osoo san caala sitti hin jabaatini gara haadha keetti deebi maaliif jenna hundummaa laliin martunuyyuu duniyaan attaallada eenuuf ta'aa qarshii kan kee waan argitetti hin balleessin akka guyyaa sun carraan dhufee sirra hin geenye nuti yeroo baay'ee yeroo dalagaa dhabneetiin hin jennu dalagama abbaa feenee argineetiin hin seenu yeroo baay'eedhaaf dalagaa mana yoo keessatti yoo lafatine dalagaan maalini jennee sin gaafatu waannaan dalagaan nu argamuu qabu Yans ani obboleewwan koo mana sanitti meeqa akka tuqumee jira kan jedhu hangarratti yaaddoo guddaa kanatti ta'ee jiru isa kana. Innaa shintimeetii seenii naan jette. Shintimeetii seenii naan jette. Nan seen miicu uffaticha naan jette. Uffaticha taanaan okkee nan miican jedheen amma barri duubaa akka isaan waraanaan kolfan immoo argina. Anis nan baay'ee jennaan isaaf fiiganii nadhus. Amma kaa jettee kana keessatti bilbilli kiyya guddaan kilaasii keessa jira bilbila xiqqaa harkaa qaba bilbila kiyya xiqqaa akkuma harkatti ani qabbanaa kun hin fayyadee namni shakkuu waan akka tolfate. Sa'aatii hamma kanaa keessatti biita koluu sirraan gudin daqiiqa oluu sitti hin kenne magriiba ashaa jidduu keessatti wanti ta'e qofa jechuudha waan isinitti himaa jiru kun uummata fi Anna baay'ee tokko na sarbite baay'ee tokko na cikkite anis maalan murteesse ajajuma ishee jedhee mana ajajamee urjii kan miicuu seene yoo nama sochuu sana argan qabu anti wasa qalli milaal seenaa jette uffata dhiisii harkee wasakaadha kottu በጣም ነገራሙ ግን እዚህ ነው nama adii miti odoo kan nama adii wayii taate addeenyas ni qabu anatu firaan tarabbii jedhan በጣም ነው keessa namitti fayyaa qabdi yookaan odoo bifa gurraacha ta'e yookaan waa ta'e yookaan ishee dhaagar ta'e illee kan jiru keessa tokkotti argame baay'ee tokko waan hedduu yaade inni isa uffaticha kushiinaa deebinaan jedhan kushiinaa seenee ammas yennaaf gara kushiinaatti dhufu dhalaan lamaan dura mana keessa jira sun jiru kun nama haadha wajjin nama sadi ta'anii dhufan. Fillaajaa gurguddaa mana keessa lama dhaabataa waan hin dhaabatuuf ani hin beeku. Fillaajaan biyaansa nama shaniin jirus gurguddaa keessa jiru. Akka chaansii banaa jira banee ilaalee jira gurguddaa keessa jiru. Fillaajaa baay'ee tokko kalaas wanti kana dura dhagaa turunti har'a narratti ta'uu hidha kan jiru amma keessa baay'ee rifatee jira.
amma manaan jetti wala kalmanaan jetti kalama takki dubbachuu fedhu waan barbaadesi godha ani garuu sirraa ija keetii fi onnee kee barbaadanaan jetti yoon dhugaa yoo akkatti isinitti haasa'u soba isinitti fakkaachuu danda'a ani garuu mudannoo ofii koo keessatti darbe baay'ee yeroo umrii koo keessatti itti gadde guyyaan kun guyyaa baay'ee gaddate jechuudha jireenya biyya ormaa hangaraatti kan jibsiisee jiru keessaa isa tokko annaa kushiinaa keessatti nama sadiin kabbabanii na qaban jechuudha haadhattiin isa ajiinaan hojjennu kana ijoollee shamarraniin beekti isa fiddee akkatti qixxee mataa kiyyaatti gisee ishiin na haleeludha mataa kiyya qixxee keessa gad na haleeludha fuuldura kiyyaan jirti waan ta'eef inni attu akkana harka kiyyannaa ontoo harka kana ciqilee kana keessa na dhooftee irraan manjan godhee butee achi darbe isa irraa darbadhe jennaan sadan isaanii ani jechuun isaanis maalii fi ani jismee kootis nama xiqqaadhaaf nasiin qabdu bakka dandeettis hin qabdu kasilaa nawiitis hin jamman jechuudha dandeettis hin qabdu akka feene kun akka jedhu murteessanii jiran fakkaatee ani immoo gisee waan manatti fides hin beeku humnas dandeettii akkasiitis dhiyeessaa isa akka hoo hin beeku sadan isaanii borumatti iddii tokkotti naannii dhagate iddii tokkotti isaan sadanuu gad deebisee fiigicha kiyyatti bute caammaa ofirraa hin qabu bilbila tokko ofirraa hin qabu askarbi xinnoo iyyicha mataatti maradhee jira uffata harki shoortii ta'e kaawwadhee jira ijoollee riyaadin keessa jirtan hin beektan keessattuu nasiimirraa nasiimitti iddoo kuukaa ta'e yeroo baay'ee nasiimni yoo himan hin dhageenye baasiidhaanis darbeera asii nasiimi jechuudha akkatti barriisan banee kaadhee hin beeku isaan qilli godhanii iyyanii ani isaan darbadhe jennaan isaan iyyaniif maaliin alshabaabni kilaasii keessa jira akka isaan dhufaniif ijoolleen dhiiraa sun kan isaan iyyaniif ani garuu iyya isaanis hin dhageenye uffata fudhadhas hin jenne yoo mana isaan keessatti ukkaanfamee jira yoo illee mana sanii gadi ba'uu kiyya abadan chaansii dhumaarran jira innaa barri mawarwaraa akkatti bane simbii tokko barri lamaanu marwaraa bane barri sadi barri saala marwaraa jira barri macarasharra marwaraa jira barri bakkeelli marwaraa jira ani garuu marwaraa ta'uu isaatu barri garuu bakka akka saganni natti fudhannee mana san keessaa jechuudha isaan harka amallatee ba'uudhaaf innaa nafiigee shaaraadha akka warri ijoollee riyaadin keessa jirtanii keessoo yoomti ashaaraa guddaadha akkuma xinnoo ishee fiigee manichaaniif duuba laali yoona duuba kaatanis allahu alamaan waan beekuun qabu daqiiqaa muraasa jechuudha waan daqiiqaa tokko fiigee miila dubbii keessa ba'ee nafiigee jiru mana gizaaza mana meeshaalee gizaaza bichaadha barandaa jechuun manuma gizaaza mana meeshaa itti gurguramudha banaa jira ashan asaan namaa jira isaan cufanii ba'uuf deemaa jiranii indiidha indii kana gachi keessa sarratanyaan mootee jira manicha keessa achuma keessaan ol seene jennaan daayireektara bakka maallaqatti hasaaba kana taa'ee jira mana meeshaa gurgurtaati innaa bilbila na bilbilsiisin jedheen baay'ee tokko keessi kiyya olfamee jira harka kiyya ka ishee xinnoo isheen haleelti xinnoo akka diimachuu wayii ta'ee jiran irratti rabbisaa kennuti lakkillee naan hin jenne isaa dhuftee seentee naan hin jenne anuyyuu maraatoo fakkaan ta'a dhugaas ni jedha nama rifaatee gadi ba'ee uffata gaarii tokko ofirraa hin qabu abaa tokko ofirraa hin qabu innaa bilbila mana bilbisenan bilbila lakkoofsa daddafiitti naqee lakkoofsa ijoollee jechuudha bilbilichi waamee akka waamee ani kalaasiyoo qabames yoonaan rabbi na fides garuu immoo bakkee ba'een jira qullaan jira abayaan qabu jaamaan qabu akka maraatoo daandii gubbaa jiran jedhee kanuma bichaadha ammallee bilbila jube mana san keessa kan teenye Aishaan azaannamee jira seera biyya kanaa hin beekanii hin cufama cufaan irratti nan ta'a jennaan lakki hin danda'amu as keessatti sidiisnes irra cufuunaan jedhee mooderichi ishi taaksii qabeen akkanatti waan qullaa kiyya kan akkanatti galitti ba'e uffannaan uffadde abaayeen irra jiru waan jiru maraattuu lama fayyaa qabdinaan jedhanii taaksii qabsiisin jedhe isallee madal yookaan namni deebi'ee waa tokko si gaafataa namichi garuu Suudaanii wayina fakkaata tooba uffata garuu nama gurraacha wayiiti maal taatee maal illee naan hin jenne taaksii daqiiqaa 5 iddii san dhaabatee taaksii naa qabee taaksii keessa seenee akkasitti nasiimirraa
uricha ijoollee riyaadin jirtan uricha fi nasiin yookaan manfaa fi nasiin hagam akka addaa fagaatu daqiiqaa 42 deema. Bakka an jiru sanarraa jechuudha lokeeshiniidhaan daqiiqaa 42 taaksii sunis eessaa dhuftee eessa deemta jechuun bilbila waa tokko fakkaan qabu namni akka dhalatti hir'u jechuudha. Anna dhugaa waan darbe waan ta'eef har'a kulfisiisaa waan hin beekuun anuma tokkas godhee har'a anatti waa abjuu fakkaataa jira isinitti garuu dhugaas fakkaachuu baachuu danda'a dhugaas isinitti rabbulee wanko baay'ee tokko bakka akkasitti manicha waan hin beekuuf mana kiyya waan hin beekuuf fuumaa kiyya wasafadhe bakka akkanaa deemee barri ragee barri rukutee barri ijoollee najaraa kennu mana keessa waan jirtu barri naabantee seenee bilbila shaantala qubee harkaa warqinaan waan qabu mana san keessatti argif godhee biraafeessanii jira viidiyoon xinnoo dheerate waan jiru hunda sin beeksisa jedheeti viidiyoo baay'ee dheeratee bakka lamatti sagantaa namarratti qopheessuudhaaf illee yookaan adeemaa mijatu kan jedhu baay'ee dhiifama siniin jira sumaan. Kanaafuyyuu akkuma dhageessaniitiin jettan isii rabbiin baaseetiin jira kan akka isii jechuudha. Kan haaraya mana san seene kan baay'ee wantootuma akkanaatu hubannoo hin qabne lata maaltu irra gaya achi buute isaanii kan dhabneetiin hin jenne baay'eetu jiru jechuudha. Kan halmeen isaanii yaafatan hanga hadha. Kanaafuyyuu ani kan na gaddisiiseetiin hin jedhee fi kan seenas natti ta'u akka waan ijaan arges kan natti fakkaatu meequmatu laata wantoota akkasii suni osoo isaan mudatu isaan yoo mudatee achi buute isaanii dhabneetiin kan jenne laata eessa jiru akkam keessa jiru wantootuma akkanaatu isaan mudatee jechuudha. Kanaafuyyuu rabbiin waliif nu haa laaffisu. Seenaan mucayyoo kanaa akki isiin asirratti dubbatte qofa osoo hin taane keessaa yoo asubsiisatiin jedhu san caala jechuudha. Kanaafuyyuu hadaraa keessan biyya ormaa keessatti of eegaa. Irra caala namni nuuf hubatu hin jiru. Kanaafuyyuu akkanatti biyya ormaatti dhufu. Gaafa waraqaa argatee sin jedhe kennumatu kenna nyaata. Kanaafuyyuu hadaraa keessan bakka jirtanitti rabbii keessan kadhadhaa wanti du'a caalu hin jiru. Inshallah rabbiin sharri isiniif deemtu mara ka'eetti isin ajajjiru sin jedha. Rabbummaan bichaan nu'u jechuudha. Kan waan kana hambisuu danda'u nu'i jechuudha. Malee nama biraati miti nuti warri biyyaa baanee haala jireenya biyya ormaa kan arginetu hambisuu danda'a jechuudha. Waan akkanaa kanneen kanaafuyyuu nagaan na tura inshallah rabbiin jajjabina nuuf haa kennu. Rabbiin wantoota akkanaa kanarraa illee akkuma jedhe sharri isinitti deemtu hunda ka'eetti isin ajajjiru obboleeyyan koo dalagannee biyya keenyatti deebinaaf biyyaa baatan malee jaalattaniiti miti. Kanaafuyyuu inshallah alhamdulillah wallahi nama dhiba baay'ee tokko maali garuu mallisa